nageenyi koo kan onni irraa madde bakka jirtanitti sinaa ga'u jecha guyyaa irraa namni tokko jijjiiramuudhaaf maal jijjiiruu qaba? Akkamitti jijjiiramuu dandeenya? Waan jedhu irratti diskasii haa goonu. Jijjiiramuudhaaf namni kamuu jechaadha. Jijjiiramuudhaaf sammuun keenya jijjiiramuu qaba. Sammuun keenya jijjiiramuu qaba. Sammuu kutaawwan sammuu lamatu jiru. Conscious mind and subconscious mind. Isa afaan Ingiliffaatiin jedhamu jechaadha. Afaan Oromoofaatiin qalbii yookaan conscious jechuun dammaqinaan dammaqa sammuu dammaqaa yookaan qalbiidhaan kan hojjetan jechaadha. Kan gootan jechaadha. Taan immoo golokkeessoo yookaan fi sammuu dhokata jedhama. Subconscious yeroo baay'ee jijjiiramuu aan dadhabneef duroomuu kan dadhabneef jireenya keenya jijjiiruu kan dadhabneef rakkoon keenya saa 24 hidheetu kan nuti eechisaati jiru conscious mind subconscious mind keenya keessatti kan galmeeffannedha. Subconscious mind yookaan golokkeessoon sammuu keenya wanta namoonni isinitti haasa'an wanta dhaggeeffattan wanta agartan hunda galmeessa. Irra deddeebiidhaan jechaadha. Irra deddeebiidhaan. Fakkeenyaaf abbaan ilma isaatiin ilma koo ati nama hin taatu yoo jedheen gurbaa kanatti maaltu dhaga'ama? Hoggasuma subconscious mind isaa yookaan sammuun dhokataasaa hin galmeessa. Rikardii godha. Abbaa isaa yeroo hundatti deddeebi'ee taate maas hin jedheera nama hin taatu jedhaan gaafa biraatis jedhaan itti deddeebi'ee too jechaadha waan sana. Kanaafuu mucaan kun deemee osoo nama hin ta'in hafaa jechaadha. Ilmi isaa osoo nama hin ta'in hafaa jechaadha. Nu keessas wanta akkanaati jira. Baay'een keenya jechaadha. Haala kanaan guddanne waan ta'eef hin dandeessu. Ati dadhabaadhaa. Ati yaadduu. Ati fayyaalessaa miti. Ati uumaa keen jaalattu. Ati uumaa keetiif hin ajajamtu. Waan baay'eedhaan jechaadha. Hin dandeessu. Uumuu hin dandeessu. Kalaquu hin dandeessu. Jechuudhaan nu guddisan. Sammuun keenya maal godhaa? Rikardii godhaa jechaadha. Isa namoonni nutti haasa'an. Isa ijaan agarru san hunda rikardii goonu. Wantoonni nuti rikardii goone nu fayyadaniiru har'a. Wantoonni nuti sammuu keenya keessatti rikardii goone sun nu fayyadaniiru. Kanaaf you have to find out. Barbaaduu qabdu. Maalidhaan sammuun koo galmeeffatee too taa'u? Maali sammuu kiyya keessatti galmeessitoo kan daandii milkoominaata irraa yeroo hunda duubatti na deebisu maalidhaan? Maalidhaan guddina osoon guddachuu danda'u osoon hojjechuu danda'u maalidhaan duubatti na harkisu jettanii tooyi wanta keessan jiru sarchii gochuu ilaaluu irra deddeebitanii toof dhaggeeffachuun barbaachisaadha jechaadha. Maaliif rakkoo guddaan dhala namaa na osoo fi jijjiiruu qabu namoota biraa jijjiiruudhaaf kaata. Jalqaba duraa sammuu kee jijjiiri. Isaan booda jiruuf jireenya keenya jijjiirama. Jireenya akkamiitidha? Kan amma ati keessa jirtu. Hin danda'uudhaan kan guutame, sodaadhaan kan guutame, nan kasaraadhaan kan guutame, yoon jaaladhe nan miidhamaadhaan kan guutame, yoo fuudhe rakkoo guddaa keessa galuu nan danda'aadhaan kan guutame yoo ta'e sammuun kee kanuma galmeesse toottee cifata. Isa gochuudhaaf hoggaa kaata si sodaachisa. Dhiisisin jedha. Maaliif galmeeffateera? Galmeeffateera. An galmeeffate san yeroo baay'ee deebisee tooyi itti fayyadamtaa jechaadha. Osoo hin beekin subconscious keetiin deebiftee itti fayyadamta. Sa'a 24 hojjetan sirratti. Maaliif yeroo daa'immaadhaan sammuu kee keessa galeera akka hin dandeenye akka hojjechuu hin dandeenye waa tokko uumuu akka hin dandeenye jireenya kee namoota baay'ee ilaalatii akka jijjiiruu hin dandeenye sodaadhaan guutamteerta. Kanadhaan biyyoota adda addaatirraa
koluu galuudhaaf biyya kana bahuudhaaf Afrikaa keessa namoonni baay'een gara biyyoota guddanii ta'an wanneedhaan kan deeman kan maayigireetii godhan rakkoon keenya numa bira jira furuu kan dandeenyu numadha anadha rakkoo koo furuu kan danda'u innis ni danda'ama akkamitti danda'ama seetan affirmation positive affirmation yookaniif ofii keessaniif yaada positivitiidhaan mirkaneessitu akka dandeessan akka uumaa kee ani uumaa koo nan jaaladhaa ani uumaa kootiif nan ajajjamaa ani ufan jaaladhaa ani cimaadhaa ani ajaa'ibaa ani fayyaalessaa ani dureessaa ani dhala namaa mara nan jaaladhaa ani maatii koo nan jaaladhaa ani hojii koo hojjechuu nan jaaladhaa ani biyya koo nan jaaladhaa ani bareedadhaa ani bareeddudhaa ani waan hunda hojjechuu nan danda'a jettanii tooyi yeroo hunda sammuu keessan keessa kan jiru san kan hin danda'amuudhaan guuttame jechoota hin danda'amuudhaan guuttame sanii diliitii gochuudhaan of keessaa baasuudhaan kanarratti piroogiraamii kana fe'uu jechaadha. Kunis paaradaayimii dur jiru paaradaayimii dur daa'immaadhaa eegallee too hin danda'amuudhaan kan guuttame paaradaayimii akkasii shiftii gochuudhaan akka dandeessu ofitti immoo jechaadha. Kana san gootu yeroo nyaattu nyaata nyaattu baay'ee mi'aawu yoo jette sammuun kee akka baay'ee mi'aawu nyaatichi akkasitti tole sitti hima. Akka dandeessu yoo ofitti himte akkasuma jechaadha. Akka dandeessu yoo ofitti himte ni dandeessadhaan yeroo ijoollummaadhaan waa tokko hojjechuu dhugaa kaane dhiisi hin dandeessu ati taa'ii gadi hin dandeessuudhaan guutamne. Rikaardii ta'eera inni sammuu keenya keessa. Amma erga guddanneen booda nan hojjedha jettee too yoggaa manaa baate hin dandeessu sin jedha sammuu kee keessaa sitti iyya gurrarraa sitti iyya. Maaliif already guutameera jechaadha rikaardii godheera ol kaawwatee jira hin danda'amu kan jedhamu. Kanaaf hin danda'amu kan jedhu dikshiinarii akkasiisan of keessaa baasudha jechaadha. Dikshiinarii akkasiisan diliitii gochuu jechoota akkasii diliitii gochuu of keessaa baasuudhaan nan danda'aadhaan nan jijjiirama ani dureessa ani fayyaalessa ani cimaadha ani jabaadha ani nama ajaa'ibaati wanta hin dandeenye hin jiru addunyaan nan dandeessu nan godha nan hojjedha jireenya keessa nan jijjiira jettee too yoo ofitti himte qofadha jijjiiramu kan dandeessu. Kun immoo maal ta'a deemitoo sabkonshees maayindii keenya keessatti paaradaayimii ta'ee tooyi amantii ta'a jechaadha akka dandeessu of amanta. Akka dandeessu of amansiista. Akka dandeessu akka gochuu dandeessu amantaa jechaadha. Amantaa ta'ee ta'a jechaadha. Kanaan booda boodii vaayibireeshiniin yookaan hollannaan qaama keenyaa ni jijjiiramu. Dur sa'aatii 5 hojjettu sa'aatii 10 hojjetta. Isaan booda riizaaltiin yookaan firiinati dur 5,000 argattu 20,000 ta'a jechaadha. Dabalaati deema. Sammuun kee akka dandeessu sitti maatii jira jechaadha. Nuti baay'een keenya kan ittiin of paaralaayizii goon ani ittiin ofiine jechoota qofadha. Jechoonni nama ajjeesu jechoonni du'aa nama kaasu jechoota akkamitti ofitti haasa'atii jirtu hin danda'uudhaanidha kan guutameeru sammuun keessan. Humna kiyyaa oliidha kan guutameetu jiru sammuun keessan. Kanaafuu of ilaaluun barbaachisaadha. Waan dubbattan to'achuu jechoota itti fayyadamtan to'achuu namoonni baay'een even ijoollee isaanii irraa torchorii godhan jiru. Hin dandeessu taa'ee gadi jedhanii haala isaaniidha. Ijoollee isaanii guddisan yoggaa mana barumsaa gale barsiisanis waan biraat irratti fe'edha. Mucichi garuu sammuu isaa waan biraat abjuu biraa qaba waan biraa hojjechuu barbaada. Taa'ee gadi jedhaan barsiisan taa'ee gadi hin dandeessu taa'ee gadiidhaan isaan booda yoo inni didee'oo maatii kee waamee boruu fideedhaan hin sodaachisa. Maatiin hin dhufuu barsiisicha wajjin haasa'uu kanaan booda mucaa aan akkana ta'e tassi barsiisa rakkadhee tassi barsiisa waa baay'ee keessa galee tassi barsiisaani ati akkana goota maafti barsiisan waan sin jedhan dhageenye ati gurra hin qabdu ati ija hin qabdu ati nama hin taatu waa tokkollee nama hin taatu ati akkanumaan si faana bu'ee ba'a malee akkanumaan si faana ba'a malee jedhaan. Kanaan booda mucaan kun sodaan
sammuu isaa keessa hoggas markadii godhe sammuu isaa hoggas markadii waan inni jedhu kana hundaa jechaadha. Abbaan isaa haati isaa waan jettuun hunda ni galmeeffata. Galmeeffatee tolkaa. Kanaan booda mucaan sun waan akka farda gaarii akka gaarii bakkumatti oofanitti deema. Karaa kanaan deemuudhaan deema. Asiin bahee oolaniin ba'a, bu'ee oolaniin bu'a. Namoonni kan itti himan qofa. Kan isaa osoo hin taane jechaadha. Keessa isaa jiru, dandeettii keessa isaa jiru, poteenshaalii keessa isaa jiru awwaalee jira waan ta'eef. Kanaan godhe immoo eenyudha? Maatii fi barsiisaa jechaadha. Maatii isaatiif barsiisaa jechaadha. Kanaaf ijoollee keenya irratti hojjechuunis barbaachisaadha. Ijoollee amma dhalcheen qofa bu'aan qabu. Dhugaa isin jedha. Ifa manaa godhaa. Waan dhugaa jiru isinitti hime waan ta'eef. Ijoolleen manaa tan qabaa jechuu osoo hin taane ijoollee qabdu sana akkamitti guddisaatii jirtaadha. Maayidha piroograamiin ati irratti feete. Maayidha piroograamii akkamittidha? Hin danda'amaadhaani yaada hin danda'amaa qabaatanii ta'an isaan guddachaatii jiran moo hin danda'amu taa'ee gadi jettanii too'ee lolaanii gara faatii dhaan guddisaatii jirtan. Nutis sammuun keenya piroograamiin keenya kanaan guutamee waan jiruufu ijoollee keenyas maatii keenyas haala saniin deemnaa jechaadha. Waan biraa filachuun barbaannu. Yaada biraa qabaachuun barbaannu. Kanaaf jijjiiramuudhaaf dura sammuu keessan jijjiira. Sammuu keessan yoo jijjiirtan wanti hundumtuu hin jijjiira. Dhugaa isin jedha. Keessi keessan ni gammada. Gammachuudhaan guutamtu bara. Hin danda'amaadhaan. Inerjiin sirriitti dabala. Inerjiin keessan jiru sirriitti dabala. Inerjiin dabala taanaan qaamni keessan akka barbaadan tajajuu dandeessu. Qaamni hollannaan qaama keessanii vaayibireeshin ni dabala. Ni dabala. Kanaan booda aakshiniin si fudhatan wanta hojjettan san irratti dhugaa isin jedha baay'ee piroodaaktiivii taatu. Baay'ee piroodaaktiivii taatu. Manneen barnootaa kan nu barsiisan maal barachuu akka qabnu, maal hojjechuu akka qabnudhaan nutti himan. Malee maal ta'uu dandeenyaa, maal ta'uu dandeessaa jedhanii tositti himan. Kanadha. Kooleejii, yuunivarsiitii adda addaatis waan hojjechuu dandeenyudha nutti himu malee waan nuti ta'uu dandeenyu keessa keenya qabeenyaa kennaa keessa keenya jiru nutti himuu hin dandeenyu. Kanaafidha waraqaa baannetoo yeroo baay'ee dhuunfaa qacaramuu, waajjira dhuunfaa deemuu, waajjira mootummaa dhaqnee tooyi ofii keenya waa tokko kalaqnee hojjechuu hin dandeenyu. Maaliif sammuun keenya akka waa tokko hin kalaqne waa hojjechuu hin dandeenyu hin danda'amuudhaan guutame waan ta'eef rakkina kana keessaa ba'uun dirqama keenyadha. Baay'ee galatooma. Viidiyoo kiyya sabskiraayibii fi laayikii koomentii gochuun irraa fatina guddaa galatooma. Bye bye.